amma hojjechaa jira miti. Ni dhaga'ama amma. Amma ni dhaga'ama. Ustaaza connection qabaara fakkaata. Adeebi'anii obsi ayyee. Ustaaza dhufanii Amin connection inni maqaa baasa. Allahu akbar. Mashallah. maadaamina fakkaate araba moo dhugumaan oromoo maashaallah rabbiin oromoo tan hundumaa bareeche obse jirtu sagaleen kan kee gadi bu'a waati qasho luuluu afiyatu wal fakkaatanii bar maa luuluu makkan nabbo luuluu aqabsiisime Laa qabsiisaa isin ustaad. salaam Qabsiisaa isin rakkoon qabu. yaa rabbi kiyya ayyaa hin qabsiifna akka ajaa'ibaatitti akka ajaa'ibaa maashaallah obse Waayee. maashaallah amantiin duraanii ortodoksii moo peente Peenteedha. aywa maatii ta'e ta'u amantiin isaanii sanuma moo Kanuma achumatti keessumatti warra dhalatedha. okay namni si dirqanii jira gara islaamummaa fadha keeti moo birri si kan ammoo dhiira barbaadu dhuftee siin jedhani maal kana keessaame Ayyee ani namni kottu musliima ta'ii naan jedhee na waames hin jiru. Dhiira barbaacha sin dhufne garuu dhugaan tokko achirraa naaf galee haqaan gabbaramaan rabbi tokkicha akka ta'e achii booda bakka musliimummaa fudhachuu anis nama waan ta'eef namni akkamitti ilma namaaf sagadaa rabbi tokkichaaf hin sagaduu qabaa jedhee murteeffadhee maatiin koollee musliima miti kiristaana keessatti dhaladhee guddadhee hin jaallatan illee amantaa kana anuun jaalladhu yoo murteeffatte islaamaan taayattee namni mari'attee hin jira lubbuu kan kee malee nama tokkoyyuu mari'anne haadha abbaan keetis hin dhageenye jechuudha dure yeroon isaan bira turellee jechuun baradhaa dhugaa kana jedhee isaaniif ibsullee bakka dhaggeeffachuu miti aniyyuu akkan baradhuuf karaa natti cufaa turan hin jaallatamu. tole hiriyaa bira manatti shaadaa qabachuu dadhabdee hiriyaa bira deemtee qabachaa jirti bar maatiin islaama jedha warri kanas jedha maatii bira takkatti qabattu dhabdee dhiifama naa godhaa walakkaan seenuu abshir bareedaadha tole egaa rabbiin abbaa fadheef laaffisa irratti si gargaaruu mala maatiin si faalleessuu mala siin loluu mala si reebuu mala amantiin ta abbaati dirqama nama waaqeessinu waaqayyoo tokkicha malee yesuus kiristoos ni kabajna ni jaalanna itti amanna ergamaa rabbiiti abrahaam muusees hunda isaaniitu kanaaf waaqayyoo dhiira godhee na uume hashamara si godhee kan yesuus dhiira godhee uume kan abrahaam uume kan malaa'ikootaa fi uumama hunda uume qofa waaqeessina malee nabi muhammadin waaqeessinu allaha waaqayyoo tokkicha isa jiraata isa sekendii takkaaf hin duune san waaqeessuu deemtarra baga rabbiin gartee gara nasi fide shaadaa qabachuudhaaf qophiidha shaadaa argitee miti yeroo qabsiifnu cuuphaan hin jirtu nama garafuun qullaa nama dhaabuun hin jirtu jechuma tokkoon jechuma lamaan islaamummaa seenanii harka kee gara waaqayyo akka yesuus gara waaqaa ol ilaalee yesuus kiristoos yaa abba yarichi ga'eera ilma kan kee kana gara keetti ol fudhadhu ulfina kenniif jedhee inni waaqayyoon kadhata wangeela yohannis boqonnaa 17 takkarraa ilaan qasadii yoo dubbiste ulfina kan naa kannii jedhee kadhata olii galee samiirra yaa isa waaqarra jiraatu isa san malee kan lafarra jiraatu waaqessu anaafeetiin lafarra jiraata waaqayyo lafarraa maal godhabbo anaafeetu konkolaataan lafarra deemu jira tole inshallah harka kee tokkicha ol qabi akkas namuu qophaawa inshallah fudhatte har'a qabachuu deemti wallaahi laziim sillaaseen cabte kabbo nama waaqessu nafte inshallah najalaa jetta ashhadu sagalee kan kee ol kaasi ani dhaga'utti hin jiru wacallotti ashhadu an laa ilaaha illa allah sagaleen kee laafaadha garuu obse waan isaa Muhammad mana kee kana siyaa beektaa
walumaan mariidee taata manni keetii fi atis rabbi afii wana kanaas rabbi afii tole irra deebina ashhadu ashhadu an laa ilaaha laa ilaaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna alla anna muhammadan muhammadan abduhu abdu wa rasuluh rasulu wa anna isa wa anna isa abdullahi abdullahi wa rasuluh rasulu ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru rabbiin tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu ragaan ba'a ta'uu isaa ragaan ba'a ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu ragaan ba'a Iisaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa aaboo waaqummaas kan hin qabne ilma namaa akka ta'e ergamaa rabbii akka ta'e garbicha rabbii fi ergamaa saba Israa'el ta'uu isaa baradhee hubadhee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kan kootiin dubbadheen jira yaa rabbi islaamummaarra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa boru jannata naaf kan Allahu akbar hanganuma dhumatte ati islaama oromo duraanis shamara islaamummaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii kenne jabeeffadhu obseedha maqaan keetu irratti obsi waan irratti dhufa galgala kana garee lama dhufa gareen takka garee jaldeessaati gareen takka garee namaati garee si arrabsitu garee si salphistu garee si xiqqeessituu fi tasi eebbiftu argatta maashaallah siin jette ta islaama warri kaan gartee nabi muhammad si biratti arrabsan dhiira barbaade deemtee jettaan ati dhiiraa miti jedhin dhiirti kiristaana keessaas hin jirti waaqeffataa keessaas isaa amantii hin qabne keessaas bakka hunda hin jirti birri barbaade deemtee jedhan birri barbaada hin biyyaa beenaa kanni jedhin birri yoo qabaatte naan dhufa jedhin akkasi welcome anaa dhufu maashaallah maatii teetii tola oli islaamummaa baradhu arruma gartee islaamummaa seentee waa hundan barattu arruma heerumtee ilmaan galgala san hin argatan arruma daa'imni dhalatee miilaan boruun deemu arruma barumsa seenanii guyyaa eebbaa kiyyaa kottaa namni jedhu hin jiru suuta gradually beebii akka suuta walii galee beebiin arruma dhalatee nyaata ittiin kanan harma hoosisan bishaan waa caccabsa waa itti godhanii suuta akka dhab itti godhan marqaa fi caccabsaa buddeena injeraa daabboo ittiin kannan kaa daa'imni hagguu dhalate atis akkasii suuta baratta si jabaata barachuun dubbisuun arabiffaas hin baratta maadaama sammuu qabaattee kaayyoo qabaannaan hin baratta obsuun dirqama ta'a kanumaan si jira Muhammad luluu itti fufaatii gorsa